Entertainmentii Koket. Jamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan? Kun qophii bashannana Koketii. Keessummaa kiyya kun nama biizinasa adda addaa irratti hojjetaa jiru. Keessumattuu yeroo dhiyootti artii Oromootiif waan addaa qabatee nama dhufedha. Artiin Oromoo kana booda eessattiin muuziqaa kiyya waraabbadha, eessattiin viidiyoo kiyya waraabbadha, rakkoon akkasii haftee nun jedhee jira. Mee keessummaa kiyyaan wal isin barsiisaa. Desu Fetene jira jedhama. Desu baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegde. Mee durarratti Desu ne? Desu ne akkuma amma haasa'aa jirru kana. Ani maqaan koo Desu Fetene jiraan jedhama. Kan inni dhaladhee godina Horroo Guduruu Wallaggaatti. Barumsas achumatti hin xumure. Sadarkaa tokkoffaarraa qabee hanga sadarkaa lammaffaatti jechuudha. Sadarkaa qabee bara 98 qabee immoo Jimmaa Yuunivarsiitii barataa jira. Yuunivarsiitii Jimmaatti baradhee. Akkuma yuunivarsiitiin baheen immoo hojii mootummaatti qacarame. Haalli barumsaa akkam ture? Haalli barumsaa daa'imummaarraa qabnee maatiin keenya seeruma qabeessaatiin hordoffiitiin nu barsiisaa turanii. Seeruma qabeessaan yookaan immoo barataa badhaasa argachaa barachaan ture. Ammumaan mana barumsaa galee Jimmaa Yuunivarsiitiin galee Jimmaa Yuunivarsiitii bahee immoo waajjira mootummaatti qacarame. Maaliin barattan? Jimmaa Yuunivarsiitiitti business and economics and facultiin jira. Achi jalaa departmentii marketing managementiin eebbisame jechuudha. Kanaafuu ogummaa markeetiin hojjetaa jirti. Amma ogummaa markeetiin hojjechaa jira. Amma mootummaa irratti garuu waajjiraalee adda addaa hojjedheen ture. Mee isa hojjette? Waajjira galii bulchiinsa magaalaa Shaambuun ture jalqaba irroon eebbisame hojii eegalu. Shaambuutti qaxarame. Achi magaaluma Shaambuutti waajjira Badhaatu achittis qacaramee jijjiirraatiin dorgommiitiin achi galee baruma sana deebisee waggaa 2 booda mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Shaambuu hordoffii karoora baajetarra hojjechaa ture. Achi akka carraa beeksisni bahee abbaa taayitaa galii Oromiyaatiin beeksisni baheen beeksisa sanaan dorgomeen magaalaa Sabbataa galii magaalaa Sabbataatti qindeessaa oodiitaraa ta'uutiin achitti dorgomeen galee. Magaalaa Sabbataa galee waggaa tokkoof ji'a 2 argamu jedhee booda ofumaa dhiiseen bahee hojii mootummaa jechuudha. Ofumaan bahee sana booda laayisensii herreegaa oodiitiitiin baasuun deemee isan baasee booda oodiitiitiin maamiloota hedduu argachuutiin kaampaanoota hedduu tajaajila gorsaa kennuutiin lammatamu herreega cufuutiin kaampaanoota hedduuf furmaata hedduu kennee jechuun danda'a. Achi booda gara bizinesii kana maallaqa walitti qabachuutiin kaampaanoota 3 tokko akka banamu taasise jechuudha. Lammi baratetu mirga ofii falmata. Brigadier General Barnoota ammas barnoota. Sirna gadaa dabalatee kaayyoo barnoota qulqullina qabu afaan Oromoo fi afaan Ingiliziitiin ilmaan keessan oolmaa daa'immanii kaasee hanga yuunivarsiitii olaanootti barsiisee ga'oomsuuf kan hundaa'e waldaan aksiyoona barnootaa waliif erga hojii jalqabee bubbulee jira. Waggoota 3 darban hojiilee lammiisaaf hojjechuuf waadaa seene keessaa Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa dameelee 12 ta'an banuun barattoota 7,000 ol barsiisaa jira. Akkasumas lammiilee 450 ol ta'an carraa hojii banuun bara barnootaa kana keessa hojii boonsaa eegalee jira. Baga gammaddan lammiisaarraa dhalatee lammiisaaf xiiqiin kan hojjetu waldaan keenya hayyootaaf quuqamtoota sabaan duula eenyummaaf afaan Oromoo guddisee addunyaaf beeksisuu jalqabe kana itti fufsiisuuf gurgurtaa aksiyoonaa yeroo gabaabaaf waan dheeresseef baankilee hojii gamtaa Oromiyaa International Bank Awaashii fi baankii daldala Itoophiyaa isinitti dhihoo jiru deemuun aksiyoona bitadhaa. Kaayyoo waldaa keenyaa dhugoomsaa yoo isiniin jedhu aksiyoonni isin bituu dandeessan maallaqaan 1,000 hanga miiliyoona 5 yoo ta'u sheeriin gurgurtaaf dhiyaate xiqqaan 2 guddaan 5,000. Kottaa waliin wayya waldaa aksiyoona barnootaa waliif. Maaliif namoota hedduuf hojii uumaa jirta. Harkaa jirra biizinasa guddaa irratti. Mee biizinasni amma itti hirmaattee hojjetaa jirtu maali? Amma biizinasiin baruma hojii mootummaan gadhiisee bahu dhaabbata tokko nan hundeesse. Dhaabbata sana yeroo hundeessu dhaabbati maqaan isaa dhaabbata Universal Marketing jedhama.
universal marketing kana ani professionally marketing baradhe akkuma dura sittime sana booda marketingin kun akkamitti yookaan immoo hojiin business kun waraqata qofa akkamitti amaaf lafan bu'u waan waraqata irra dubbisaan ture sun lafan qabatu jedhuutiin homa tokko ton qabaatin capital qarshii 15,000 qabsiisuuf illee yerootti namarraa liqeeffanne jechuudha bara sana ani namarraa hiriyaa qofaana deemne namarraa liqeeffanne capital agarsiisne Ugaa hojii jalqabu abbata universal marketing kana yeroo dhaabu deemu jechuudha sana booda abbata kana arga hundeessine maallaqa amma akkuma margitu dhaabbatichi hojjetaa gara 300 oluuf jala qaba carraa hojii hedduu baneera kaampaanoota hedduuf immoo 100 hanga 200 tan ta'aniif gorsa garaa garaa outsourcing adda addaa humna namaa dhiyeessu akkasumallee gorsa herreegallee financial statement adda addaa qopheessuu dabalatee financial installation company tokko hundaa'u hundeeffama finance isaallee advice gochuu kana dabalatee illee kaampaanoota hedduu nu biratti tajaajilamu jechuudha sa'aatii kanatti darbee immoo humna namaa dhiyeessuun akkuma jirutti ta'ee beeksisa adda addaa hojjechaa akka jiru maxxansaalee adda addaa beeksisoota adda addaa waraabbiiwwan viidiyoo adda addaa entertainment adda addaa film production kanaaf jedhee qaawwate amma maaliin jechuu barbaade namni hedduun biyya keenyatti akka barametti barnoota isaanii fixanii qaxaramu keessumaa hojii mootummaa galanii namni hedduun kayaatu mee gorsa maal kennitaaf qabeenya feesisamoo hojii ofii jalqabuudhaaf maal barbaachisa mee namni hedduun hoggaa eebbifamu hojii mootummaati kayaatu mee uummata saniif maali gorsi wanni sirraa fudhata akkuma beekamu namoonni baay'een yuunivarsiitii irraas bahanii kolleejii adda addaarraas eebbisamanii kan immoo maastersiis dooktarees baratanii qacarama fedhu garuu hin gorsamu ana akka kootti hin gorsu biizinesii hojjechuun jalqaba maallaqa qofaa miti hin barbaadu maallaqni qofaan barbaadama miti kan barbaadamu jijjiirama amalaa fiduun dirqama ta'a nam tokko attitude change hin fidu taanaan in qabu firatti jijjiirama nan hojjedha yookaan immoo murteessine taanaan hiyyummaa keessaa buufu murteessine taanaan hojjetaa mootummaa ta'ee fufuunsaa dirqama ta'a jechuudha. Kanaafuu dura nan danda'a murteessuu qaba yookaan immoo amala jijjiirrachuu qaba amala hojii mootummaa irra ture sanaa fi yookaan immoo amala jijjiirraan bakka dhuunfaatti hojjetamuu fi mootummaatti hojjetamu tokko waan hin taaneef gadi bu'ee hojjechuu hin danda'a. Jijjiirama sana fiduu hin danda'a murteesse taanaan nam tokko maallaqa argatee dhabes hiyyummaa keessa bu'uunsa dirqama jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma sitti dura birrii 15,000 kaapitaal agarsiisuuf gaafa finnee biiroo kireeffannu akka dhaabbata yuunivarsaalitti ani gaafa gamoo biiroof ta'u kireessu 1,500 hanja 3 kaffalinaan ani hin dandeenye ture. Hanja tokko kaffaleen hanja lama yeroo biraa kaffaliin yeroo san nu wajajan nu eeyyaman ani eeyyama sana walii galtee fudhadhee eeyyama baasne. Biiroo keessa kompiitarri tokko hin jiru. Laptopii tokko qofaan qaba. Laptopii birrii 15,000 bitee tokko jira. Ishee qofaan qaba. Sanaa booda hojii hojjechaa teebilii bitaa homa gochaa akkasitti deemna jechuudha. Achii booda amma garuu ilaalamu kaapitaala asseetiin jira. Kaapitaala asseet jechuun meeshaa dhaabbataa jechuudha. Dhaabbanni keenya baay'ee horatee jira. Humna namaa hedduu horatee jira. Ogeessota hanga maastersii. Abdii murtee beekta. Abdii kutadhee beeku ani gaaf tokkoyyuu. Ramala dhabame san biiroo tasa abdii kuteen beeku maaliif inni silasi jechaa ture kutannoo barbaada maayindi seettiin jiraachuu qaba fakkeenyaaf ani waan kana hojjechuu nan danda'a injifachuu nan danda'a maallaqni murteessaa akka hin taane murteessaa iddootti ta'u hin jira garuu dura maallaqa osoo namatti hin kennin dura namicha kana keessa isaatti akka inni hidhannoo cimaa hidhatu yookaan immoo kutannoo qabaatu akka inni hojjetee injifachuu danda'u maallaqa argachuu danda'u dura sirriitti attituudii isaa yookaan ilaalcha jijjiiruun dirqama. Otoo ilaalcha sammuu otoo hin jijjiirin maallaqa namatti kennuun balleessuu yookaan immoo fakkeenyaaf uummata akka yeroo ilaalamu namoonni adda addaa hojii akka hojjetaniif birrii namatti laatu akka mootummaatti waldaatti gurmeessanii maallaqa laatu waldaalee hedduun diigamu jalqaba sammuu isaaniitti hin hojjetamne dura sammuu isaaniitti hojjetame taanaan immoo
namoonni baay'een achi keessa milkaa'an hedduun jiru. Garuu namoonni hedduun parsantii hedduun amma fakkeenya waldaalee gurmaa'an keessa waggaa 3-4 booda waldaa sana bakka hin argattu. Bada iddoon jiru hin beeku. Maaliif jennaan amalli isaa waan isaa yookaan immoo ilaalcha isaan jijjiiramu jechuudha. Ilaalcha jijjiiruu leenjisuun hubachiisuun lammata immoo biizinasii irratti biizinasiin sanyii hin qabu. Jechuun sanyiin tokko biizinasii hojjetu sanyiin tokko kan gosni tokko biizinasii isaaf hin ta'u hin jiru. Biizinasiin tokko naan jaa asirratti Desuun isaa Oromoo jaan sochii ati gootu laalanii Desuun Oromoodhaa warra jiru. Kun aadaa fakkotaa nuti qabnu keessa nama keenya qacimee hojjetu shakkuu. Kun sabuma keenya waan jiru. Namoonni kun sin qunnamne. Na qunnameera. Istuudiyoo makana ilaalanii asitti baay'ee gammadanii bahanii mucaan kun Oromoodhaa gadi bahanii yeroo gaafatan jiru. Oromoo miti. Anis waan nama bizi gaafate. Mee Desuun wanni guddaan keessummaa kiyyattis godhe waa'ee artii irratti. Amma artii irratti waan guddaa qabattee dhuftee jirta. Amma istuudiyoon bareedaan keessa teenyee haasa'aa jirru kun istuudiyoo keessanii. Akkami garana yaaduu dandeesse hedduun baramne biizinasni kun akkami garana seenuu dandeesse. Jalqabuma irraa qabeen akkuma sitti himee yuunivarsiitii irraa rombaan riisarchii maarkeeting beeksisa irratti nu hojjedhee ture. Advertising promotion kan jedhu tokko irratti nu hojjedhee. Promotion kaampaaniin yeroo baay'ee kaampaanii isaanii of beeksisuu hin danda'an. Otoo mul'atiin badu. Sigalee yuunivarsiitii yeroo waggaa 10 har'aa dura promotion irratti hojjedhee even Finfinnee keessa illee riisarchii fi xalaa yuunivarsiitii naa barreesse kaampaanota hedduu irra deemee jiru rakkachaan ture. Bakka ittiin daataa beeksisa kana akkatti hojjetamu daataa funaanuuf dabdaabbee fanarraa fudhanii amma kaampaanii naa deebisu jentu baay'ee rakkachaan ture. Yeroo ilaalu kaampaaniin tokko hankoorraas jalqabee beeksisa sirriitti ofirratti hin hojjenne taanaan of hin beeksisne taanaan paablisaayizing goone taanaan gabaatti bu'uu hin dandeessu. Of barsiisuu hin dandeessu. Ta'uu kana lammata immoo beeksisa kana yeroo hojjennu istuudiyoo si barbaachisa. Production bakka sana si barbaachisa. Marketing keessatti immoo akka 4Ps yookaan 4 pillar of products kan jedhamu tokko jiru kaampaaniis. Pilaarota arfan keessaa tokko promotionidha. Zeen amma promotionii kana eenyutu hojjeta marketingiin dizaayin gochuu danda'a. Zeen kana ta'uuf immoo universal marketingin promotionii kaampaaniin hedduun isaanii kaampaanonni biyya kanaas hedduun isaanii karaa isaaniitti of beeksisan position of gochuu danda'an hin jiru. Qabaachuu danda'u garuu akka saba keenyaatti bal'aa hin qabnu. Darbee immoo lammata aartiin keenya yeroo baay'ee waraabbii isaa irratti qabee kufaadha duubatti hafaadha. Namnis immoo hubannoo aartii hin qabu. Sababni itti hubannoo aartii hin qabaanneef aartiin nama akka uummata kana fayyadu namoonni hin hubanne abbootiin qabeenya Oromoos hin hubanne. Sababni itti aartiin hin hubanne aartii irraati koomershaalaayis gochuun hin eegalamne hin baramne baramaa miti. Namni osoo baasee biyya keenya yookaan akka naannoo keenyaatti akka saba keenyaatti xinnoo qabeenya isaaf laatamullee gadi bu'aadha. Kun immoo inni aartii irratti waan hojjetamneef. Darbee immoo waraabbii sirriitti waraabamee harka isaanii ga'u bal'aan hin jiru. Seera qabeessaa waraabamee bareedii waraabamee sanaatiin daayirekti ta'ee aartota keenya deeggaraman hin qaban. Kanaaf waddoon taanetti waraabamee maallaqas hin qabanii uummata aartiin uummata kana duubatti hafaa deemaa jira. Kanaaf ol ka'ee akka deemuuf yaadneetu manaajimentii keenyaatiin istuudiyoon kun akka itti ijaaramu hundeessine jechuudha. Universal marketing itti gaafatamummaa isaa kan murtaa'e kan Entertainmentii Koket.